Saidoon Sumayyaa gaafa mana hidhaa galchuu waa'ee ijoollee isaatiin osoo hin taane waa'ee abbaa manaa ishii yookiin immoo waa'ee Amiirini jechuudha. Amiirini Sumayyaatu waraanee iseetu waraane jedhee raawwateetti jechuudha. Saidoon kassasee kan mana hidhaa isii galchee ajaa'iba waanuma ajaa'ibaa dhageenya har'a jechuudha. Egaa chaanaala Sumayyaa irratti viidiyoon lakkifame hin jira. Sumayyaan immoo dhaddacha irratti dhiyaattetii jirti akkuma beekamu jechuudha. Egaa hiriyyaan Sumayyaa immoo isheen kun dhaxxee raawwattee Saidoon ishee gara isheetti ergeeti. Daa'ima akka isheetti argisiistu yookiin immoo daa'imti iddoo jirtu akka isheetti himtuudhaaf jechuudha. Inni kan isheetti dubbateen yookiin immoo intala kanatti Saidoon waliin dubbatanii intalittiin gaafa dhattee gaafattu mana hidhaa kana keessa oggaa 10 illee haa ta'u nattaa murteeffamu malee ammoo daa'ima kan koo iddoo kana jiran jedhee raawwadhee ittiin himu jettee raawwattee akkasnaan jettee kanaafiyyuu Sumayyaa mana hidhaatii baasitii gaafa isheen mana hidhaatii baate daa'ima kan kee seeraan gaafadhu yookiin immoo haala itti daa'ima kee argattu gara biraatiin gaafadhuuni. Immoo Amiiriin kunoo mana hidhaatii ba'eetii jira kan sababa isheetiif yookiin immoo isheetu miidhe jettee kan hidhamte isheen isaaf jettee kan hidhamte inni ba'eetii jira. Kanaafiyyuu ati waa'ee daa'ima barbaadda taananii waa'ee daa'imaatiin gaafadhu jennaanini ani waa'ee daa'imaatiin seerri na hidhuu hin danda'u seerri ishii hidhuu hin danda'u waa'ee daa'imaatiif yoon gaafadhe hin hidhamtu mana hidhaa hin teessu garuu seerri gaafachuu danda'a daa'ima kana fidi jechuu ni danda'a itti argisiisi jechuu ni danda'a. Egaa malee mana hidhaa hin galtu hin hidhamtu sababa kanaatiif jedheeti jechuudha. Saidoon dhugaa dubbachuudhaaf shira guddaa godhe jechuudha. Dhugaa akkam viidiyoo kanarratti dhaggeeffadhetti shira guddaa godhe maaliifiini Amiiriin ishiitu waraane cuubeedhaan ishiitu waraane jedheeti jechuudha. Kan inni seeratti ishee kassaseef akkas jedheeti ishee kassasee jechuudha. Garuu cubbuudha kun maaliifiini namichi kun silaa Saidoonis silaa waan kana itti gaafatamummaa hin qabu ture. Miknaatum inni achi dhaqnaan mana isaaniitti isa waraanuudhaaf kan jedhame cuubeen sun deebi'ee namticha sanaaf ta'e waan ta'eefi silaa Saidoonis ittiin gaafatamu Sumayyaanis itti gaafatamuu qabdu jechuudha waan kana. Tarii illee namtichi kun Sumayyaarra dhufee raawwatee isaan loluu dhaqe waan ta'eefi yookiin namichumatti faradamuu danda'a deebi'ee malee Sumayyaatti hin faradamuu ture jechuudha. Sumayyaan akkamitti ragaa akkamitti argatee itti raggaasisuu danda'e garuu Saidoon. Garuu nama dhiba dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Saidoon lafa jala deema jechuudha argitanii. Dhugaa dubbachuudhaaf lafa jala deema jechuudha. Dhugaa maaliifiin iddoo tokkotti dhugaa jirtu dubbachuudha. Dhugaa dubbatanii du'uu namaaf wayya. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Dhugaa dubbatanii du'uu namaaf wayya. Maaliifiin akkamitti silaa namichi ofiisaatiif isa waraanuudhaaf dhaqnaan inni irraa fuudhetoo isa waraane akkamitti ishiitu waraane jedhee raawwatee ishee mana hidhaa galcha. Kuni dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa malee kuni waan jedhamuu hin qabnes waan ta'uu hin qabnes garuu Saidoo waan godheef qaba tarii immoo boodatti waan godhu isatu beeka yookiin ofuma isaatii akkas godhee ka'e immoo deebiseellee booda hiiksisuu danda'a nuti wanti irraa beeknu tokkollee hin jiru waan godheef isatu beeka gin wanti kuni cubbuu guddaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf isaafillee ishiidhaafillee wanti kuni baay'ee cubbuu guddaadha waan godhamuu hin qabne waan jedhamuu hin qabnedha cubbuu namarra kaa'uun gadheedha. Ishiinis immoo waan akkatti garaa ishee jabeessee ammumallee erga hidhamtee illee himu ijoolleen iddoo jiran ijoolleen asin jiran gondor jiru jettee raawwattee garaa ishee jabeesse waan kanadhaan itti fakkaata amma yeroon ilaalutti jechuudha. Maaliif hoo jettanii cubbuurra kaa'e maaliif ishee miti kan waraane waan ta'eef jechuudha. Isheen haqa keessaan qabdu ishee waan balleessitu tokko hin qabdu. Garuu immoo namichi kun madaan namicha kanaa odoo ilaalame osoo ashaaraan ilaalame osoo wanti hundinuu waan ilaalamu ta'e amma inni afuma duuchaadhaan egaa ana miti ishiidha jedhee raawwatee seerichi gaafa kissiin isarratti banamu gara isheetti dabarsee isheen akka hidhamtu ishee taasise ta'uu danda'a malee ana miti ani waan kana keessaa hin qabu ashaaraan koo haa ilaalamu osoo jetteeni hin dandeessi turte jechuudha Sumayyaan. Cuubeen itti waraanamte illee
ashaaraan itti namichatti nama waraane kanallee ilaalamuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa sana ammoo seedoon dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanti sun cubbuudha isaaf. Cubbuudha waan akkanaa gochuun qabaane dhugaa arraba na hidhee waan dubbadhu na wallaalchise gaafa sagalicha dhaggeeffadhu gaafa mucaa inni sunii fi intalittiin dhaabatanii akkasittiin dubbatanii dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Sumayyaan namni tokko oyuma balleessallee qabu gaafa cubbuun irra kaa'amu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Lamin waan sana osoo balleessitee hin jiraatin osoo gootee hin jiraatin waan akkanaa goote jedhamee raawwatee gaafa wanti guddaan sitti murteeffamu laaliqa cubbuudha kun jechuudha. So egaa ammas seedoon isaan hin kadhannaa akka inni mana hidhaate ishee baasuu isheen immoo ani utuma waan fedhee ta'ee ijoollee kana ittiin argisiisu jettee kakachaatii jirti waan ta'eef itti argisiisuu hin dandeessu. Bilaasha gaafa ammaatti ittiin murteeffamne murtiin ittiin kennamne ragaan waan itti raggaafame natti hin fakkaatu. So kanaaf iyyuu gaafa ragaan itti raggaasifamee itti murteeffamee jedhetti guyyaan itti murteeffama oggaa agamii akka hidhamuu qabdu itti murteeffama. Gaafa sana garuu daa'ima kanaafis isaafis tsatsatee keessaa bahuu hin danda'u. Miknaatum cubbuu irra godhe waan ta'eef jechuudha. So inni amma daa'ima kana naafaa fidduu kana sodaatti raawwattee kanaan adabamtee daa'ima naafaa fidduu daa'ima nattaa argisiisu jedhee kana gochuurra ishee osoo akkuma ta'u ta'ee jechuudha. Akkuma ta'u ta'ee silaama bakka isheen jiraattu sargeetii jira mana ishee sargeetii jira. Daa'imti kun achi jiraattee achi jiraachuu baattee nama bira jiraattee ordofee raawwate jechuudha. Haala kanaan osoo hin taane ordofee yeroo hunda galgala ganama ordofee yoo ta'e daa'imti kun ishee bira jiraattee jiraachuu baattee hin bara jechuudha. Maaliifin ofii ishiitii as teessee daa'ima ishii hiriyaa ishii bira yookiin immoo nama orma bira hin teessistu odoo ofii ishiitii as jirtu. Akkuma dhugaadhuma immoo akkuma jalqaba jedhame maatii ishii bira achi biyyatti galchite yoo ta'e malee asitti odoo ofii ishiitii bakka kana jirtu daa'ima ishii mana namaa hin teessistu jechuudha. Daa'imti ishiidhuma bira jirti yoo taate inniyyuu ordofee galgala ganama ijoollee kana innaasaan ba'an innaasaan galan gibbii keessatti isaan ordofee raawwatee daa'imti kun as jiru yoo ta'e argachuu danda'a jechuudha. Gaafa sana haaluma kamii maaliifin amma fedhee yoo ta'e amma ishii akkatti garaa jabaattu ittuu sirriitti akka ishiin garaa jabaattu taasisaa jira malee akka ishiin garaa laaftu taasisaa hin jiru. Miknaatum yaala waan ishiin hin goone cubbuu irra godhe waan ta'eef jechuudha. So intalli kun kanaafuu garaa hin laaftu garaa jabaatti malee yoo na ajjeeses na ajjeesu yoo na jiraachises na jiraachisu itti raawwattee murteeffattee waan inni ishii irratti raawwate kanaaf gara fuulduraatti deemti malee garaa laafuudhaaf hin deemtu jechuudha. Garuu garaa laafeffachuudhaan inni waan akkanaa gochuu hin qabu ture. Egaa waan godheef isatu beekaa nuti wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru. Waan murteesseefis isatu beekaa waan ishee hidhiseefis isatu beekaa gara itti murteeffachuu barbaadeefis isatu beekaa. Garuu ani akkana hin seene dura dhugaa dubbachuudhaa fi cubbuu dhaqee irra godhee raawwatee hiisise natti hin fakkaanne waa'ee daa'ima isaatiif natti fakkaata.